بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. سكنتان كنا كدقدمي لما فأ سكنتا غافي في ديبيتي درا أسو سكنتا غافي في ديبي لاني سنين بن درا وادكو واي إدرا ودبتو بربادا بودرا دقيقة كل شنان تكدو بدي سنبود إن شاء الله سني بنا أقسينا وبسدا نافدا إن شاء الله دوبا غافين يروك هنا دابتون نمو هنديو إفقافة جيفتو يرو دراتيف ركون أرقمته مسجني هدامي dirreen salaataa ta namni itti salaatu guddittiin hidhamtee aalamni addaan hidhame keessa jirra. Namni iidateen na taardhaa tana maaluma taanaa namni guddoo gaafataa jira. Iida dhiifnee firraa dhiifnamoo akkam goona suutan dhokannee waliin dhufnamoo moo adduma addaan namuu bakka jirutti salaataa. Dura yoo rabbi namaa laaffisee silaa dirreetti waliin dhufanii lafa guutanii salaatan akkaataa rabbiin guddaan jaalatu. yoo sun dhabamtee masjida waliin dhufanillee akkaataa sanit aanu amma immoo yoo sun hunduu kan mijoofne taate namuu mana ifitti ilmaan isaa madaamaatii isaa salaachisuu ni dandaya. Kanaafuu duuba gaa namni martuu dur namuu masjiduma dhaqee salaataa malee waan kana murtiin isii maali akkami waan kana ibaadaa tana hojjetanii hagas mara namuu jala bu'ee hin qoratu. Amma gaa eegaree abbaan gandaasii ganda salaachisiin jedhanii Tiko qo'atu si barbaachisa. Qo'atiinsa kana si goona marbara muxaalannaadha. Akkamitti ganda kankee ijoollee tantee dhiirsa niitii tantee warra kankee keessummaa kankee akkamitti salaachisuu dandeetta. Namni salaachisuu abbaa gandaati. Tana qo'anna duuba waliin inshaallah. Dura waan mara dura yeroon isii yoom yeroo kam salaanna salaata kana. Salaanni iidaa yeroo aduun baatee haga somaya waraanaa lafarraa fuudhamte. Somaya waraanaa jechuun daqiiqaa 15 irraa haga 20 haga daqiiqaa 20 irraa haga cinaa sa'aati. Yoo eega aduun baatee cinaa sa'aati jechuudha gabaabinatti. Yeroon salaata iidaa salaatuu dandayan eegalamte. Yoo eega aduun baatee cinaa sa'aati yeroon salaata iidaa salaatuu dandayan geettee beeki. Haga yoomis salaata haga aduun gara baharraa gara dhi'a jallatutti haga yeroon zuhrii ga'u jechu salaatu mandeeta. Garuu wanni gaarin sunna'a salaata iiddi tullama iidul adhaaf iidul fixri salaata iidul adhaa daddafanii salaatut sunna. Salata Idul Adha ammoo Idul Fitri ammoo booda buusanii salaatuttu sunna. Rasuulli Rabbi alayhi salatu wassalaam akkas godhe. Maaliif akkas godhan? Hujii lama ta ummanni itti hajamuttu salaata kana lamaanit addaan hidhaa qaba guyyaa kana lamaan. Hujiin guyyaa Idul Fitri iidateena ta amma dhufu jirtanaa Fitri jedhaniin. Idul Fitri teenna tana Hujiin itti hidhaa qabdu zakaa fixrii baasu. Yeroon zakaa fixrii baasan guyyaa bor iidaa aduun dhiiterra haga salaata iidaa salaatanii jidduu tarabbaasuu qabda. Kanaafuu salaata diqqo sii tursiisan akka namuu baasee waan ifii fixatee isaa gammachuu qabu salaata dhufuuf sii diqqo dheeressan. Iidataanoo ammoo iidataan udhiyaa horii wareega gorra'an santu itti hidhaa qaba. Wareega yeroon gorra'an salaata booda salaata dura gorra'uu hin danda'ani. Namuu dafee salaatee gara wareega fi deebi'ee gorra'atee dhaabee qopheessee maalii godhu tanatti deebi'uu barbaada. Kanaaf daddafanii salaatanii jechuudha. Yoo fakkeenyaaf guyyaa iidaa kana beekuu baanne guyyaa 29 Ramadaana soomnee galgala baatii barbaannee dhabne
nama himulleen garre ifirraa tarawih keenya salaannee rafne bor sooma jenne yoo waaree nu hegergeenne zuhri kaloofte kuno ummanni garagaraa dhufe bilbilee garagaraa dhufe bar ummanni aalamni guutuun iida jira isin maaltu sin qabate maal goono yoos dura guyyaa iidaa soomuun haraama afaan hiikun nu qabatte takka jedha lammata iida yeroon dabarte borumta ganama iidna kanallee rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam akkas nu barsiisan salaanni yoom ijoofte dirree guddoo bahanii ummanni guutuu waliin bahee salaatu magaalaan guutuu bakka takka salaatutu sunna yoo sun mijaa'u hanqatte masaajida gugurdaa irra gugurdaatti waliin bahuun gaari yoo sun martuu hanqatte mana salaatuu ni dandayan wanni duuba sadaffaa nu beekuu qabnu gaafin namni wal gaafatu Allahu akbariin guyyaa iidaa jedhamtu tun bifa kamiin jedhani dura rabbii guddattumaan nuun jedhe أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ونجد ربي سبحانه وتعالى ولتكملوا العدة قياها ربي نسن الركايسا قدتني ولتكبروا الله ربي قدها قدفتني على ما هداكم ولعلكم تشكرون يوم إيغلم تدوب تكبيرا سن حديثة وكسنا النساء غارئي كأمو مرسل جتشون ومرسل منه صحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط يو نمني تابع جتشون ور صحابة أرك صحابة جتشون نما رسول ربي تنكن نمي إسا مسلمة سنردو نما صحابة يجون نما رسول ربي عليه الصلاة والسلام أرجع اتأمنه إيجاس اللي كفرين أمن تردين صحابة جرانين نمني ورسن أرجع اللي تابع جرانين ور تابعاتك كرسولا أرجين صلى الله عليه وسلم يو حديثتك كرسولا رأوديسي حديث مشكك كجرا أصونمني إني جدو تناقته صحابات قفاته بيغني صحابا هندو دغا دبتني حديث صحيحه تاسلا غرو تابع كسات قرا دغوم ملا سنيف ضعيفته حديث نكون مرسلا غرو شواهده دوان قبوف شيخ الباني سلسله الاحاديث الصحيحه كيس سنن نساغاريه ما جد حديث نكون كان يخرج يوم الفطر رسول ربي ويا عيد الفطر كان نبه يرو مناغبه فيكبر الله أكبر إيجلا حتى يأتي المصلى حاجة بكت صلاة صندقتي وحتى يقضي الصلاة حاجة صلاة دمتتي فإذا قضى الصلاة قطع التكبير صلاة يودمت تكبير لك شمت فتن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بفكرة تكبير بفبرة اللي يوجد سنة اللي وما ركون الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا وما ركون نجر دوبا والنقرو بكتنت بيكون كأمن سنة الرسول ربي عليه الصلاة والسلام نمو قفا الله أكبر ججو نمني تكو نما جده أمني قوتو يو جل جده هو وانغاري ميتي والرسول ربي قد ميتي والصحابة قد ميتي وان سلفني قد ميتي يو نمني تكو نما جده الله أكبر الله أكبر ومن بلان دوبا جلا الله أكبر الله أكبر جلا يو يدي وانغاري ميتي ونسو أكا غارين غوني نمنكم سلاكي غارين أكام هندي كينا يجو الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر هندي كينا يجو مالي نمني تقونا ما جده أمني كون فانا جدو ميتي أسرتي قاعدة تقوى علماء كاي سنين ذكر ربي تسغلي والفود جدًا هندو namni tokko namaa jedhee ummanni jala jechuun gaarii miti
ذكري ربي تسقلي الفورة مريو نمني تكون ماجد إسا جلا أمني جتشون غاري متي بيكا قافين أفرفأ تكبير دوب عيد الفطر كان يوم إيقل لنمي يوم الله كبريتن إيقل قويا صدما صومتني يقادون كانت ديت الله كبر إيقل يو كان قويا دقدمي سقلي صومتني مغرب صلاتني بر أبو بر إيدا يقجتشاد أجيتن يقسن تكبير إيقلتن الله أكبر الله أكبر نمور إيقل يوم تمر يرو صلاة والكان دامنا يرو سنرة هل كان سنقوتو جنام قوتو الله أكبر يتشا يرو عيد فديم نفاسة قليبر يتشفني والفونة والجلا يتشومتي نمو الله أكبر يتشا ديمني يرو صلاة والكان أجت دامنا أجبنا دبرتو تكبيرنا تشلو ماتي قافين شنفا ganama waa nyaatanii bahuun dandayamti moonu hisooma qabuddeem iiddi tullama iida amma nu irra jiru ta fixrii tana ganama waa nyaatanii faxaranii bahan hadiisa saxiihaa ka bukhaariin odeesse keessatti anas ibn maalik khaadimni rasuula rabbii odeessee maan nuun jedhe رسول ربي لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات إرجما ربي ويا عيد الفطر قد ينبهو جد حاجة تمرة وهي نياتنت تمرة نياتني إيجا سيجا بحنجد كان فوق ويا عيد الفطر إيدتين تعمل فجرت تانا وانياني فطري إيجا سيبانا فطر قد اللي تهو باتو قروا أفانين كمنو ملين بهنا سنة آمتي يو بات اللي حرام آمتي بيكمو سنة آمتي بيكي يجو مالف إذا كانوا مو إذا كانوا ما نياتين أكنام باتي دكتي دي بيتي وانياتا تكفى مالف أكس قدر إذا تنا صومت تريمتي أكنمني علمي بيك نسيني وان صومني هاga كونو بر واري تجرو أتنفكاني ويا جاءتك قوتو صومات تريمتي أرد الليو كوانياتين به حقا عيد صلاة ديب ويوغو وان صومني حقا واري دي متفقاتا أكاكا سنتانيف تك لما رسول ربي تكس قد سنة رسول ربي سن أرغتوف لما صدفا نمني صومي ميدامي قدو بيلاي دقو عفانين كبينا فجيسي هاديموف إذا كانوا أمو وانياتو ديمي دكي دفي صلاة عيد سني صلاة يرو اتشرا قد ديبي udhiyaa ifii gorra'ee foon isirraa nyaata rasuul rabbi alayhi salatu wassalaam akkas godhe gaafin jahaffa'a nafa dhiqatuu maal guyyaasan sunnaa guddaa ganamaan kaatee nafa dhiqattee wayaa tantee taqabdu keessaa ta'e irra bareedduu uffattee bifa saniin ciida dhufuun sunna gaafin torbaffa'a karaa wal jirjiiran jedhanii miilan deeman jedhanii wanni kun maaltu jirarra dhuga miilan deemut irra gaari yoo fakkeenyaaf amma biyya dhiyaatana keessa namni fagorraa dhufa miilan deemuun kan mijoofne taate yeroo bakkatti salaatan tan akka loofte konkolaataa kan kee dhaabadhu haga tokko daqiiqaa 20 takka 15 takka miilan kootu ajiri akka argattu yeroo dhuftu karaa tokkorra dhufi yeroo galtulee karaa biraatiin gali yeroo ciidaf dirree tana dhufnu sunnaa dura salaanna booda hoo salaanna yoo mana keenyattuu ciida salaannu kana sunnaan dura jira booda hoo jira sunnaan ikhwani gaafii isinii bana inshallah waan yeroo gabaabdu booda na afadda barakallahu fiikum gaafii isinii bana gaafii deebii inshallah hin banna hidha qabdi amma yeroo bana isinii ma dura ma yeroo firan balleesina inshallah duuba sunnaa dura salaatuun jirti duuba salaatuun jirti hin jirtu dura illee waa takkan salaatan duuba illee waa takkan salaatan rak'atuma lamii qofaa salaatan حديث ابن عباس كيستي رسول ربي عليه الصلاة والسلام ويا فطري ولين صلاته دور اللي واتكن صلاني بود اللي واتكن صلاني أذان هو جرا إقامة جرتي أذان ننجر إقامة ننجرت جابر بن سمرة حديث مسلم أوديس كصحيحة كيستي مالجد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجما ربي وجين صلاة جد
العيدين عيد لما غير مرة يروه دول صلاتين بغير أذان ولا إقامة أذان سنجر وإقامة سنجر توكن ولا فاكاني صلاة جد أكمل صلاة ندوب أم جبدون تنا نمنيغا كبيرة منامر تهاجك سوك غارتي أكمل صلاة أكت صلاة ندور ركعة لما صلاة تتكجد صلاة عيدا ركعة لما صلاة أكو منغايا كان هدت أك صلاة هدت كانوا مهدت يرو الله أكبر جتة صلاة هدت سنبود يرو تربة الله أكبر الله أكبر الله أكبر جتة يرو تربة تكبيرا قوتا إيغا سي فاتحة قراته سورة تكو قراته ركوع ده سجود قوته سنبود أولكات أما ليرو أولكاتو مرة يروشن الله أكبر الله أكبر جت يروشن حقسي سورة قراته فاتحة قراته سنبود سورة دبرتا خطبان نما من الصلاة خطبان انجرو صلاة عيدا منتيو صلاة خطبان انجرو وكسيتي عقوبة قباتني يو أمو أمني مسيدتي تكادير نتي صلاة صلاة عيدا خطبة قبا خطبة نساكو يوم صلاة بودا مالي صلاة درامتي حديث ابن عباس كيس التمال جد ابن عباس حديث بخاري مسلم وديسا شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ارقم ربي وجين عيد صلاتين وأبي بكر وجين زمان صلي صلاتين وعمر اللي زمان ساوى الجين صلاتي وعثمان اللي زمان ساوى الجين صلاتي حقا وقا صدومي شنججو صدومي شنفادو ايمتو عثمان فكلهم هندساني كانوا يصلون قبل الخطبة صلاتني ايغسي خطبة قرانجد خطبان إيداس واجبا متي سنة نمو ديموني دندى برابهوني دنديان نمني حجاقب نمني هجير رادف نمني هجير ديلو نمني حجاو هيقبو خطبة سنچكا سودا باتي برا ديموني دندى يوغو يا عيدا كان عيدا في جمعة ولك أجيله عيدتو يا جماتا تاتي مال قول عيدا سلاني جماتا أبان فدين صلاة أبان فدين ديسا كراني أفرفا واي عيدا كان الرتي والقمتشي سنغاري بقى ربي سينغي ولين جتشونغاري ويا عيدا كان وانغاري انتهين هدونا مني هجتا وانغاري انتهين سنغا توكو مقاداو وان سنرى توكو تكبيرا كان نمني توكو نماجي دي ومن جل جتشو وانغاري متي لما هل كان عيدا كان جراتشف نجدني هل كان قوتو تعابلني هل كان هاسوابلون تبا تعابلون هاسوابلون غاريمتي هل كان جاء رمضان أقول يا كورني بودا كان جراتشف مالي هل كان عيداتي مك جراتشف كرم تعابل صدفة قويا عيدا سنمني باين قبري زيارتها سنامتي أنسون قويا عيدا قبري زيارتهم سنامتي أفرفا دبرتي بيرتي ولي جيتي قوياسا بكت صلاتني تاتاتو بك بهينسا تاتسينسا تاتاتو بك تمني والجاي جولة تفسيسني تاتاتو ولي جيجينسا قد جراون سوان بدو شنفا نمني قرين قويا عيدا كان قويا سرباك سربا جاكا فتنسيها سربا جاكا سون حرام يا إخواني موسيقى جاكا سون حرام سربيو ولا لوته يو غيررسته وما ركومتي يو أنا متود بچوباتي غرو موسيقى جلق وان سون حراما بيك أما سرب أما موسيقى جلق واني سربان جاكا سنكون حراما جهفا دبرتين افتا بدا افتيف كلاف غوتيف ببريچفته بكتنا رفون وان بدو تربفا حلال ربي قدان نوكين كان كيس دانغا دبرو وان بدو mana kan dagtee nyaatta kan dagtee nyaatta kan dagtee nyaatta kan dagtee nyaatta gara aji'a tokko guutuu beela baratee dadhabe humnan qabu ati itti safartee bokokta gaaf kan dhukkubsatte agasi waan gaarii miti wayaatan uffattee yoo diqotte firraa jirjittee tabiraa uffatta ammalee deebite biraa malee uffatta waan gaarii miti
والرب نوكن كان إسرافا كان غوني قياس ما تتدي مهابانو وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ربي نياد دادوغا أبوك قياس دبرين كيس ربي ننجال تورك قياس دبرو سدتفا نمني باين gammada guyyaa iidaa kana ramadaanni nurraa dhumate jedhee gammada wanni kun waan gaarii miti ramadaanni nurraa dhumatu waan nama gammachiisaatii miti akka waan ramadaanni kun waan ba'aa ulfaattuu takka ta nama dhibdu taate ifirraa lafa buufne abbo dabarsine ifirra gaarii miti iidan rabbi nagayeef gammadi ramadaanni na biraa dabreef ammoo rifadhu malee hin gammadin ramadaanni hiree guddoo kennaa guddaa waan rabbi sii kenne ramadaanni waan taphaatii miti inni kun sirra dabruun waan nama rifachiisaa malee waan nama gammachiisaatii miti hagana fekaan ammallee namni hedduun halkan iidaa kana sirba'aa bulee taphataa bulee kufla'aa bulee haasa'aa bulee ganama salaata subii yoo jabaate salaatee rafaa yookaan inni rafuu firra inni salaatuun rafaa salaan iidaa jalaa dabra waan gaarii miti subii salaatanii rafanii salaata iidaa dhaburra halkan san galgalaan rafi salaata iidaa kanatti ammoo yeroo ol ka'i dubartiif dhiirti guyyaa iidaa kana wal salaamanii wal dhungatanii wali seenuun haraama guddaa beeka achirratti sagantaa keenya achirratti fuufnaa amma gaasinii bana insha Allah namni gaafii qabdan nu dhihaadha insha Allah rabbiin khayrii isin haa kennu sharri rabbi isin irraa haa qabu obboloowwan warra du'aa nu dhaamate hundayyuu rabbi haa milkeessu yaada muraada isaanii rabbiin guddaan haa guutuu fi نودي هذا إن شاء الله بارك الله فيكم سكلين بنام تجرتي يمكن يبنى مجرى شو أجانا مني وبالبلوت مفهومنا إن شاء الله مالف كراتو كوندكني كراتو كونغال واني كراتو كوندك كراتو كونغال أنيف السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله هذا أيه إشاعي يما يرو إشاعي صلاتين ركعة سنة ركعة بصلاة دندا إن دنديتا سنة إشاعي ركعة لما توكو كبيرات دبلتي وتري سديقول دنديتا مولتي دنديتا دانجرا لمان دراسون كإشاعيتي توكيتي بوداكون كوتري أقلين يسي توكو يو سديقوت الرجاري يو شنقوت الرجاري يو تربقوت الرجاري يو أمود الدبد سنة لمي الدسالاتي كسنكا إشاعيتي سنبود يو أم براد الدبد غاتو كيش سنبود الرح سالاتي أما يرو أما اللي قاعدين تيتلمّا يرو ذكري ودو بربادو هنا ذكري ودو ما مو أسمعك ده وجلسة ذكري يو كوبكي يلا كده يكن akkasuma zikrii godhadhee wanni adda ballama godhattee teettee zikrii godhattee qophooftee eegdu hin jirtu deemaatuma hojjetaatuma ciisaatuma waa dalagataatuma astaghfirullah subhanallah alhamdulillah itti fufu yoo guyyatti illee addaan qoodatanii guyyaallee jedhee gargaarallee irraa qoodadhee jedhee akkamisunoo inni dandeette zikrii dhabbee sunna akka feete gargar qoodattee guyyaallee galgalallee yeroo simi joftu hundaa godhuu hin dandeetta rakkoon hin jiru akkasii mijoofte hayyee galatoo magaa rabbi sirraa jaalatu baay'ee kalaas gaafii yeroo biraa gaafa dhiyoo manni gaafachuu hin dandeetta insha Allah barakallahu fiik rahmakallah duuba ikhwaanii wanni duuba karaa kana wal jirjiiranii yeroo tokko karaa kaan hin dhaqanii yeroo biraa karaa biraatiin galaa jedhaniif maal salaamu alaikum السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قافي كواشيك. يا دا. هذا مناقيتنا قافنا عن جد ريفين سكن شامبو تكجرا كم كلاري جيجيرو شامبو سن كلاري غير مقالة غير ديما غير فرحتو جيجيرا كان يود فايدة من كمية. ريفين سا bifarraa jirjiiruun yoo gurraachatti jirjiiruu taate malee biftituun martuun taate rakkoon qabdu bifa akka hinnaata akka dahabaa tamaalii tana jirjiirattee ifin bareechifattee
dhiirsa fiitiif bareechisuun waan gaarii waan sunnaa waan rakkoon qabdu bareechisuun kalara hedduu bifa fi kanallee jijjiiratullee rakkoon qabdu garuu gurraacha godhuu hin dandeettu yoo arrii keessattuu nama qabu taate mataa fi ka arriin si tuqe kana gurraachessuun haraama sun. Dhiira irrattillee martuu namni tokkollee nu mataa fi gurraachisuun haraama areeda kan kee ka guyyaa mara warra keessattuu areeda haadu kana ka yoo inni xiqqoo dhiise jalaan addaatee gubbaan gurraachaa kana waan gurraattii diban kana gaarii miti haraama. أيه بارك الله فيك ربي خير سناك إنه أيه دوب إخواني مالف كراك أنا جرجيرا نيتشوم كراك أنا نفنيك هاني نقولون كن فائدان مال فائدان دور رسول ربي عليه الصلاة والسلام كسبه كرام رسول ربي كبتون فائدة بدو مره كرا رسول ربي كبني فانا ديمون أك رسول ربي يقولون فائدان كان أولي سيرتي تك لما يرون مني توتي تكون ما دقدما أنا وشان تما أنا ما إبا كراك أنا باني ذكري يقول الله أكبر الله أكبر إيش آيان عالمني كراك أنا قبض مرتوم دقايق بيان إيدتها لكن إسلامتها مرتوم برات السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف أستاذ؟ لهذا بارك الله فيكم قافيك أبو أستاذ؟ هيا لهذا نمني رمضان وقا لما رجلوا رمضان سنديسي شوالي أما كتي أتي رمضان كنت تجباجر فرسوم دندا نمني قدان الرجل يو قدا سنباسي إيغسي سوم الرقاري أموه واري يرون سن قيان سن هدو تهيف أما التواني دك أمنيف أجري قدا شوال قبو كان سومتي أرغتي إيغسي قدا في الديبو ليني دندا أما اللي قافي برا دبرش دندا دنديتا قويا جمعة أما كا إذا يوم نت صلاة نية قطباني نفاية قويا جمعة هو يوم نت صلاة دندا كم نما لما نو سدين دابو دندنا جمعة منت إن صلاة مو مسجد مالي منت إن صلاة مو جمعان yoo egaa nama masjidan qabne kanaannoo isaa masjidni hin jirre mana bal'aa tokko laalanii warra ollaa walitti dhufee jum'aa godhatee bakka san akka musalla'aa godhatan malee sanillee hatta itti wajjabne jum'aa mana salaatuun hin jiru. Baarakallahu fiikum. Ammallee waa'ee jum'aa kanarratti namni jum'aan afureera dabre hin ta'u jedhan garuu biyya faranjii tana keessatti ka hedduu ulfaata hedduu masgiidarraa fagoo jirra jum'aa kana osoo salaatii waggaa tokko fa'aa waggaa lama fa'aa nama waggaa dheeraa fa'aa ta'u jira sababa masgiidarraa fagoo jiru akka himee wanni kun. Akkuma rasuulli jedhe sana alayhi salaatu wassalaam namni jum'aa sadii osoon salaatiin irra dabre qalbiin isaan goggogdi jedhe akkasuma garuu yoo fagoo irraa jiraatee naannoo isaa san masjidni hin jirre ganda wahii ka inni jiru bakka namni hin jirre achirraa deemuuf imala isa barbaachifte jum'aan itti wajjabne isarra jum'aan hin jiru jechuudha duraanumayyuu yoo osoo silaa lafti nagaya taatee laal osoo silaa lafti nagaya taatee yeroo qilleensi nagayaa jiru namni osoo mukabbiraata wanni makarfoonan hin azaanin akkanaan dhaabatee azaana isaa kana bakka dhageettu mararraahu dhaqxee salaatuun dirqama yoo magaalaa tana keessa jiraattellee kamasiinni jiru dhaqxee salaatuun dirqama yoo ammoo magaalaa biraa taatee azaanni sii kasi dhaqqabu taatellee dhaqxee salaatuun dirqama yoo azaanni kasi hin dhaqqabne taate magaalaa hantee keessallee masiinni kan jirre taate jum'aan sittuu wajjabne yoo salaatu makaan malee kanaafuu rakkoon qabdu jechuudha. jazakallahu khairan assalamu alaikum. Alayhi salaam wa rahmatullahi barakallahu fiikum. Duuba tokkoffaa sunnaa rasuula rabbii fudhanne yoo karaa kana jijjiiree karaa kaan goone lammaffaa egaa ummata naannoo san qubatu garsiifne akka nu islaama taane akka islaamni iida qabu akka islaamni amantii bareeddu Allahu akbar jechaa bira baanee dabarre karaa kaanillee irra deebinee warra moggaa gara biraa jirullee agarsiisu nu barbaachisa. Salaamu alaikum. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كم جبتان شيخنا جاء؟ بارك الله فيك. سجلت دوباس نفر رايدا. هايا ما لقي سني. إن لقيني. هايا بريد هذا. أنا والله ريبوت بتن سنة قافي ذكري ربيتنا نمجي تايدا سنين وقلت ذكري نمجي وقوب عن جدو سندن يام سو تجت إنسان بكتا كتا كتا قود برتي ورث رفت
akka du'aayitti sanaan akka sirriitti sanaan namni jireenya kan wal jala haalli san dhorkaadha karaa shari'a islaamaatti. Zikrii ol fuudhanii qara'an marayyuu namni tokko namaa jedhee uummanni jala jechuun sunnaa miti. Rasuulli akkas godhaan turre. Namuu sagalee ol qabatee martuu amma akka labbeekaa fakkeenyaaf martuu sagalee ol qabatee bakka takkaa labbeeka Allahumma labbeeka jedhee iyyuu hin danda'a. Ammoo tokko namaa jedhee uummanni kun jala jechuun sunnaa miti. Gaarii miti jechuu kiyya. Yoo dalagan ammoo haraama hin dalagne beeki. Garuu gaarii miti akka rasuulli godhee miti alayhi salaatu wassalaam. Gaaffii ramadaatiin qaba. Yeroo dabartee utuu ammalee kitaaba tuquun hin danda'amu jettan nama tokko nama udurii rakkoo qabuuf jira utuu yeroo dheeraadhaaf qabachuu hin dandeenye haalli sanoo haala kamiin ilaalla? Warri salas jedhaniini warri salasa qabu salasni sun ka fincaanii haa taatu ka jiidha biraa ka nafa saalarra dhufu haa taatu ka hafuurri duuban irraa bahu haa taatu warri waan kana qabatuu hin dandeenye isaan keessan jira yeroo takka waddaatanii qara'uu hin danda'an isaan rakkoon qabani. Salaata illee odomoonni sun irraa yaatu salaatuu danda'an rakkoon hin jiru. Gaaffii kanarratti mallee namaatiitu haala waan akkanaa kanaaf dhaabbattee salaatuu kan fayyaa rakkoon ta'e taa'ee salaatuun hin danda'a yeroo salaata dheeraatiif kana haala waan namarraa yaa'uutiif haala hafuura qabachuu kanaaf odoo rakkoo biyya dhabinsaan kursiirra ta'anii salaatuun ni danda'ama. Salaata waajibaan dandayan salaata sun ammoo ni dandayan. Salaanni hawaasni feete hayaatu salaatan balleessitu. Salaata waajibaa dhaabatuun dirqama. Salaata sun ammoo teettee salaatuun ni dandeetti. ربي عافية ودينا فيتين ربي سيف نبرة كوكي جل مرة ربي عافية ودينا فيتين آمين آمين جزاكم الله حياكم بارك الله فيك بارك الله فيك ادو اخواني فاذا لما كان اغري السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته غافين غبا هيدي هذا أرمان درتي كذا يرو صلاة صبي وصل صلاة يرو أذان نبوا يرو سومنا يجان. دعاد بر. يرو سومنا يرو أنغشين أذاني يرو أنغين نفاني موبتو. يو نياتني يوماركم كابو يجان دعى أرمان درة يجان أشيء كم غافته. أيه. Amma social media kanarratti immoo har'umaaf qalleerraa kan dhageenye namni tokko tokko gaafatu yoo azaanni bahe hin danda'amu soomni hin jiru jechaa dhaga'e akkami wanni kun. Wanni kun akkaataan isiin jirtu akka lama yoo ka Allahul musta'aan namtichi azaanu kun yooka yeroo dura diqqoo azaanaa ka beektu taate ihtiyaaxa godhee yeroo dura diqqoo azaanaa ka beektu taate inni azaanan dhaabuun dirqama afaanii waan qabdullee tufuun dirqama yoo inni ammoo yeroon geette dhibbarraa dhibbatti yeroon geettu maleen azaanuu ka beektu yoo inni akka ilaa waan jedhu yoo inni diqqoo yeroo dura azaanaa beekte nyaattee waan afaanii qabdu kana fixattee waan harkaa qabdu fixattee dhugdee fixattee eegasii if qopheessita. Yoo inni ammoo eega yeroon seentee maleen azaanuu ka dhibbarraa dhibba beektu taate inni nyaannan afaanii waan qabdullee tufuun dirqama. Yoon beekne hoo. Ambaan namni kun diqqoo dura azaanamu diqqoo booda azaanamu akkam jiraa yoo kan beekne taate yoos rabbiin sii badhisee waan afaanii qabdullee qimsitaa waan biraa fuutee eegasii ittiin dabaltu. Lulluuqin Allah akkuma inni Allah akbar jedheen afaan kaayatuutti mira kan ka'e. Ayyee karabbi alaaf isu garuu yeroo sawuraa kanarratti namni waqtiin salaataa sa'aatii waan jiruuf sa'aatiin hogguu inni gayaachire يكون أذانه وقيت لمن ينتهي كان ربنا أيه خير ربي هقول بارك الله فيك والغير إن شاء الله والله ما شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دي هذا بلتي
شيخ وانني سقافة رواية نكاج ayya نكاج عرفتي كذا لكيشة ولا اللي وقع نكاح أنا فيك ayya سيخي أدي فنتي ترتانا أنجا dubbadhu dhagaa سيخي أدي خمتي ترت سيخي كويا جفنا جا كذا لكيشة ولا تعرف سيكده guyyaa hagam jedhe والله أنا كويا جنبي خانقاني دقي كويا لما نفكاتا سنيفو كذا إني رجعت جوفي خنا أنا دقو fi rajaatu jedhe isin jedha لا كذا إني جون دقي يعني yoo يروسي أدي خمتي ترتانا أنجا si hiike jedhe si deeffadhe hoo jedha ammoo أنا وقتي سنة دقو سنة نجنة maali waliin jiraattare أنا كذا إني ممكن بيعو سنبيعو بقى سيأتي خمتي ترتفعنا أنجا كم يجتشو في شيخ سقافة إذا لنا بدنا مجرى baarakallahu martuu waliin caqasaa sillachuu ikhwaani dura wanni kun itti gaafatama nikaaha jechuun wanni rabbiin nikaaha dhiiratti kennee dubartii kennuu dhabeef dubartiin irra daftee yoo dallante irra daftee hiikun malaa irra daddaftii irra daftee loltii irra daftee itti dhagayamaa saniif dhiirati irra bakka tana keessatti irra miizaana qaba jedhee rabbiin itti kenne ati yoo nama halkanii guyyaa hiikinsaan taphatu taate beeki sadarkaa rabbiin guddaan si kaa'e sanii gadi jirtaa beek dura wanni kun waan laaftuu miti waan namni du'u malee afaan isaa keessaa bahuu barbaachisaatii miti yoo murteeffattanii waliin jiraatuu hin dandeenyu abboo addaan haa deemnu santu maslahaa nuu qabaa yoo jettan dhugaa addaan bahu rabbi saniif karaa godhe garuu namni yeroo nama dhaanuu barbaadu hundayyuu nama rifachiisuu barbaadu siika isinlee yoo barbaadde na hiiki jettu amma kan tala deengadda edanu gaafatte garaa kiyya keessatti qalbii qulqulluun akka inni hiikuun barbaadu jette ammoo na hiiki jedhaan jette guyyaa maraa maal gooti isin amma rifachiiftee isa kana rifachiisuu barbaadu dhaanuu jechuu bara ulee baramma inni illeen akkasuma ulee godhatee bakka silaa namni dur wal dhaanu amma wal dhaanuun hin jirtu ennaan amma nikaa kanaan dhaanaa oola nikaani waan nama taphatuun miti yoo qoosa'an jettellee yoo taphattee jettellee yoo dhuga'an jettellee yoo murtii hin jettellee yoo dallansuu qabaattellee si hiika jennaan hiikamtee beekin taloonte eega isiin hiikamtee deeffachuu ni dandeetta lammata ammallee gaaf guyyaa biraa dallantee si hiika jetteen hiikamtee deeffachuu hin dandeettu eegasii takka deeffachuu hin dandeettu ammallee lammata sadaffaa jennaan eegasii hiikamtee deeffachuu hin dandeettu abada kanaafuu waan kanas hin taphatina wanni amaanaa rabbiiti namni yoo waliin jiraachuu dadhabe mala dhawatee suuta haasa'ee addaan fixatu malee waan si hiike hidha warri rifachiisaa ooluuf hin qabu ayee dubbadhu hayya rabbi sinaa tiksuu ittiin deebiinaa karalleen godhatina waan biraatiin wal adabaa laala karaa biraatiin wal adabuu waliin dubbachuu dhabuu waliin ooduu hin dandeettan garuu nikaaha kana arraba keessanuu hin barsiisinayyuu wanni waan namni arraba fi barsiisuu miti rabbi sinaa tiksuu guddina fiitiin jidduu teessanillee rabbi nagaa haa kaayu walii galtee rabbi jidduu sin haa kaayu wanni waan kana godhaa irri guddoo kabajaan walii dhabu yoo intalti dhiirsaa kabajaa hin qabne wanni waan akkanaa kana dhufe irri guddoo wal kabaja isilleen haqa dhiirsan keetii eegi dhiirsilleen haqa intalaa ifirra haa eegu namuu haqa walii eega inshaa Allah rabbii keessan sodaadha addunyaa tanarraa galanii nuhi waan khayrii dalgan addunyaa tanarraa haa gallu galatooma wassalaamu alaikum ikhwaanii waa'ee afaan yeroo afaanii kantu naggaye waan goonu kana foba salaamu alaikum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا أستاذ قافي وجيت من كبا. أيه. لا في رد بس جرتني. إيه. قافي واي تقوى واي فكرتي قافي كي تقوى واي فكري فكيني بنام يوم فكري نام بيالا جروبر بيات فكري با صورة يو نكتسا مالك سن نام بيجرو ترجع نام سوكالتي فكري كنا رواس يجور على فكرو مالك سنيو يو برباكستا دينا سنبرا بو جوا كتسا ده. نام سني مالك هنكي أكل كاتي مالك الجمل براسي برجها أكتسا بيا يدا بو سيبر كاو دنتا أو كم بيا تامش سيبر كاو دنتا أو مالك هنكي أكل كاو دنتا كنا رواس يبو يبى يسون فرا كنا رواس بيجي دنتا ما. إيه ندنتا يا ما. أكل كاتي سو مالك وفي تيجي تيجي سيبر
ni danda'ama. Okay. Isa lammaffaa immoo fakkeenya namni ijoollee gaaffii jira. Ayi gaafadhu. Ijoollee xixiqqoo wajjin fakkeenyaaf ijoollee xixiqqoo biratti namni yogguu salaatu ijoolleen sun fakkeenyaaf waan amma maal jedhamti paampersii yookaan maal jedhanii kan ijoollee jiran kana fakkeenyaaf qabdi qulqullina akka isaan qabdu taa'aan qabdu garuu yeroo inni salaatu qottee sirra baadii maal sirra baadii qottee faasirra teessi yeroo salaata. Wamaa salaata namarraan balleessitu waan akka salaata namarraan balleessitu ijoolleen dhuftee yoo nama korte homaa rakkoon hin jiru yoo adda najaasaa zaahira argan malee waan agarre marayyuu rakkoon qabdu. Ayye barakallahu fiikum. Ayye gaafadhu. Sagalee ol fuudhu xiqqoo akkam mana si dhaga'u sagaleen ta'u mana dhaga'utu hin jiru. Gaaffii sadaffaa fakkeenyaaf namni tokko yeroo amma dura yoo akkaataa karaa deemu haa taatu akkuma ta'e karaa deemu haa taatu waan akkasiisan fakkeenyaaf salaanni yeroo muraasa fakkeenyaaf yeroo dheeraa dura nama jala darbee fakkeenyaaf salaanni salaatanii haaraan fakkeenyaaf wallaan irraa yoo bishaan waddatuun hin qabaanne yoo waan qulqulleessituun hin qabaanne akka isaatti haaraan qabu jedhee namni baay'ee salaata yeroo salaatuu qabu fakkeenyaaf dhiisee baay'ee salaatni guyyaa torbee tattaafuu lama ta'u jala darbe fakkeenyaaf yeroo muraasa waggaa 5 dura. Ayyee. Akka salaati sun maal godhuu qaba fakkeenyaaf yeroo sun walaana irraa ka'ee immoo booda salaanni sun irra jira waajiba rabbiitiin irra jira rabbiin ammoo kanan dhiisuu booda jedhee yoo yaadde salaati san maal godhuu qaba fakkeenyaaf guyyaa sallee qabatamatti guyyaa sun ta'es hin beeku guyyaa torbee takka fakkeenyaaf guyyaa 5 ta'a 6 ta'a 7 ta'a beeku. Salaata akka inni godhu salaata marayyuu salaati isa fakkaatu waliin salaata. Yoo zuhrii salaati zuhrii qadaa baasa asraa waliin asraa qadaa baasa haga yeroon sun geette jedhu akkasi xoofa. Okay, akkuma kiyaaseti jechuun yeroo sana. Ayyee barakallah. Jazakumullahu khair. Ikhwaani yeroo afaanii kan tuqe daqiiqaa 20 booda walitti deebinaa nurraan fagaatina. Gaafiif deebii teessan qopheeffadha inshallah gaafii teessan qopheeffadha. Daqiiqaa 20 booda biidhanii ta'ala isinii deebi'a nagaa rabbitina jiraadha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.